akkati harree bittee galtu gaafuma dhudhuufaa baatu naa gale jette jedhan jaartiin jaarsaan. Magaala Shaggar haarawa ijaaramuuf miidhagina sii hir'isa jedhanii masjiidota 19 diiganii. Jarana magaala miidhagaa akka Dubaay akka New York isin nu ijaartanirra masjiida keenya caccabaa fokkataa isin biratti ilaalcha gad bu'aa qabu sanatu nuuf bakka qaaliidha. Nuuf bakka olaanaadha. Miidhaginni magaala keessanii nutti hafee masjiidni keenya yoo kabajame gammachuudhaan biyya keenya jennee keessatti jiraachuu dandeenya. Magaalli musliiman kabajne magaalli masjiida Rabbii diigdee ijaaramtu ammoo bakka balaati, bakka farraati, bakka caphaati, bakka salphinaati jechuudha. Kanaafuu mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e qaamonni waan kana bu'uura irraa kaatanii gochaa jirtan yookaan irratti bobba'aa jirtan dhugumatti yoo biyya kanaaf kabaja qabaattan, yoo ummata biyya kanaatiif ulfina qabaattan gochoota kana qaamonni raawwate ariitiin jechuudha. Deebisee masjiida diigee harka ofiitiin haa ijaaru. San ta'uu baattu garuu biyyattii kana keessatti gaaga'ama cimaatu deemuuf deema. Because musliimni kamtuu jechuudha amantaa isaatii ol bakki inni qabu hin jiru. Magaalli masjiida Rabbii diigdee ijaaramtu bakka badii bakka fokkuuti malee bakka kabajaatii miti, bakka miidhaginaatii miti. Xiyyeeffannoo guddaa galatooma. Format nama kamiifiyyuu yoo inbox naa gootan constitution sana sinii erguu danda'a. Amma kan cabe waa'ee amantaa sana leellisuu dhiisuu otoo hin taane constitution biyyittiin 106 article verses element chapters especially dhaloonni qubee kuni kan barnoota lammummaaf amala gaarii keessatti baranne sanatu iddoo irraa maqee iddoo irraa gole jedheeni kan yaadu tokko isa kana yogguu ta'u immoo seerri yoo maqee namni seerri iddootti akka deebi'uudhaaf falmuu danda'uu qaba. Mootummaa deeggari dhiisi that's another scenario isa sana entertain gochuu miti. Maaliifi warra mootummaa mormutu dhimma kanarratti ka'e waan ta'eef ani dhaabachuun qabaa miti. Wantichi dhimma dhugaan iddoo dhabdee haqa walii nagaa qabte waan ta'eef kana inni kan biroo constitution biyya sanaa kan ilaalu iyyuu namni amantaa barbaadetti amanuudhaaf yookiis practice gochuudhaaf mirga guutuu qaba. Amma kan dhabame isa sanaa jechuudha. Inni kunis iddoo isaa hin jiru isa kanaaf hundumtuu dubbachuu qabaadha. Gara dhumaa irratti waan ani kaasu baay'ee jarjareen dubbadha naaf kolchaa sa'aatii kottan fayyadama jedhee inni kan biroo hayyoonni amantaa keessumaa hordoftoota amantaa islaamaa warri ta'anii namoonni yeroo adda addaa amantaa islaamaa musliima jedhanii wal harka fuudhu. Kanaaf namumti amma dogongorullee jira yaada musliimni uummata sana hawaasa sana amantichi garuu islaama akkasitti akkanaa hubatamuun barbaada. Maaliif si'a garagaraa ani amantii kottaansee amantiin baay'ee jaalladhu yoo jiraate musliim inni kun faaktiidha baay'ee hojii kootiin illee waan mul'atu. Political correctness miti jechuu kooti. Haa ta'u garuu hordoftoonni amantaa islaamaa keessa warri jiranii keessumaa namoonni dhageettii qabanii saba isaaniif wannoo ta'uu qabu yaada akka dhuunfaa kootti sagalee ta'uu danda'uu qabu. Rakkoo kana kan fide tokko namoonni hordoftoota amantaa islaamaas ta'anii amantiilee amma fakkeenyaaf prootestaantii kana yoo fudhanne siyaasa irraa fagoo jiru. Sababa isaan achi keessa hin jirreef sagaleen isaanii maal ta'e jechuudha hin ukkaanfame. Sagaleen hordoftoota amantaa sanaallee ukkaanfame jechuudha. Kanaaf si'a tokko gaafa hayyoonni amantii gara siyaasaatti illee siiqanii negatiivlii yoo jara sana hubachuu dinne gaariidha jedheera kan yaadu. Yaadni koo isinii galee laata? Yeroo darbe yoo fudhanne fakkeenyaaf kan akka Ahmediin Jabalfaa fudhachuu dandeenya, kan akka Raayyaa Abbaa Maccaa fudhachuu dandeenya. The only one amma paarlaamaa keessa kan jiru ilma Oromoo nama sabboonummaa akka isaanii qabu mana hidhaa keessatti rakkoo gidaa keessummeessaa ture tokkicha argina. Isuma sanayyuu maaltu ture yogguu sana namichi kun PP'tti galee namichi kun maalootti gale jennee yogguu komiin dhiyaachaa ture faantaa jabaatti ture. Yoo namni kee jiraate iddoo cite dhukkuba inni har'a Asilii dhukkubse, Mubaarik dhukkubse, Dr. Abusee yookiis immoo Sheeshee dhukkubse, Jamaal yookiis immoo Injiinar Arif Abdulkadir akkasuma ibidoo quunname kun hundumtuu nama hunda sana keessaa ni iyyaa jechuudha. Sagalee qabaatee dubbataa jechuudha. Amma nama sana quuqamuuf nama sana dhimmamutu rakkoo ta'e jedheeni kan yaadu. Mootummaan maaster pilaanii yoo yaada koo gara dhumaa irratti masgiida diiguudhaan furmaata jedhee hin yaadu. Yoo pilaanii magaala sanaa faana masgiidni sun akkaataa ijaarsa isaa ulaagaa hin guutu yoo ta'e this is a rational comment akka kootti
mee warra gaggeessitoota mana masgiidaa kana waliin dubbatanii magaalaa kana keessatti sagantaan nuyi barbaanne kana sagantaan barbaanne kana masgiida keessan waan kana fuula deebitanii akkasitti sirreessuu ni dandeessu jedhanii osoo mari'atanii inni kun kabaja ture. Garuu nama waan mana sagadaa yookiis immoo masgiidaa yookiis immoo mana amantaa tokko dhaqxee konkolaataatti dhaattee qileetti dabaluu jechuun I don't know mootummaan kun maal akka yaade naaf hin galu. Yoo mootummaan barbaade ifa weerzem isaan ta'uu hin danda'u ta'uu sabjatteen beeku malee uummata kanaan mari'atanii kana yaanne dura asliin isaa yoo dogongoruu baadhe mubeen isaa yoo kana yaanne isa kanatti akkas nu gochuu dandeessu jedhanii marii uummataadhaan gochuu danda'u ture. Garuu isa kanatu dhabame amma. Kanaaf haguma kanan jedha warri waa'ee konstitushinitti gaaffii isinitti ta'e kara keessaa yoo tekisti naa gootanii isiniif erguu nan danda'a PDF'dhaan yoon kana change godhe xiqqoo ishee na jalaa wannoo jedheen malee it says like the separation of state and religion jedheeti kaa qabxiilee sadiin achi keessa jiru isaanuma sanan xiqqoo ishee hanga hubannoo koo ibsuudhaaf yaale yoon dogongore naaf kolcha hanguma hubannoo koon jedhe dhiiroo. Kanaaf hordoftoonni amantaa islaamaadhaa akka qofaa keessan taatan akka namni isin bira hin jirre yookiis isin cinaa hin jirrettis yaaduu danda'uun qabdanii. Lammaffaa immoo namoota dhimma kana dhimma amantaa islaamaa qofas gootanii interteen gochuurraa akka walootti akka Itoophiyaattis ta'e akka Oromootti dhimma kana irratti way forward maal gochuu danda'uu qabna isa jiru irratti yoo dubbatame gaariidha jedhee yaada. Naaf kolchaa galatooma. Thank you Asli. Galatoom itichaa kiyya hayyuu namaa bolee umrii dheeradhu. Galatoom. Jamaal Ibrahim amma carraan keeti itti fufii yams. Jamaal jirta? Jamaal dhaga'u. Ustaaz yaayaadhaa kun ustaaz yaayaa itti fufaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجرا yaada gaarii kaaftanii atillee yaada gaarii dubbataa turte ulfaadhu galatoomii tichaallee yaada gaarii mataa irraa kaasee ture hayyuudhas gaazexeessaallee ture akkuma san Mubaarik Faalleen yaada bilchaataa kaasanii ana asirratti dhaamsiyan dhaamuu barbaade yaada kiyya jalqabee ka'e jarana waan kana wanti kun torbaan lama sadi akkana gahe warri silaa majlisaa ka jedhamu kun hundi isaanii gaafii kana gaggaafataa turan irra deddeebiidhaan gaggaafataa turanii nutillee haga dandeenyuun waan kana dhiibee gara humnaatitti gara wal ajjeesuutti gara lubbuu walii baasuutti osoo hin deemne furmaata akka kaayamu jennee mootummaa gaafataa ture dhugaa dubbatuudhaaf mootummaan waan san didee har'a lubbuu namaa galaafataa oolee jira jechuudha. Finfinneetti deebi'aa galaan naan deebi'ani bar nama biraa sitti fakkaata haaraa miti haaraa sitti fakkaatiin jaruma sana jaruma deeggaddaa akka looniitti oofama akka sangaa qamadamuudha deemtutti akka hoolaa gurguramuudha gabaa tokkorraa gabaa tokkotti darbitutti makiinaa taatee makiinaa keessaa gadi guute tanisee makiinaa keessa taa'ee wal guuree dhaqe makiinaa keessaa gabbuute tokko duuba kanaan deemti namni lama fuuldura kanaan deemti horiin kun makalaakiyaan Itoophiyaa guutu nama lama tuusanitu iddoo deemar gurraagee miidhagummaa cabbi jedhamar dhiira har'a immoo Finfinnee keessatti dhiirri jala jaalu hin jiru har'a yeroo maskiida keessa dhaqanii nama dafaran dhiirri jala jaalu hin jiru dhuguma isin dhiira goota bar afaan kamiin nutti dhaadattan akkamiin nutti dhaadattan dhugaa rabbii afaan ittiin nutti dhaadattan hin qabdan wama ittiin nutti dhaadattan hin qabdan isin Oromoo eegala si argineeti buusiin meeqa isinii bu'e biyyi guutuun isin duuka buqqa'e lubbuu makalaakiyaa oolchaa jennaan warra Tigraayin boojite lubbuu jalaa baraaraa jennaan biyyattiin guutuu makalaakiyaa baraaruudha daa'imaa xiqqaa shamarranii dhiirri makalaakiyaa Itoophiyaa lubbuu baraare bar uummanni Itoophiyaa
Makalaakiyaa Abiyyi makalaakiyaa Abiyyi jar waggaa shanii moo waggaa jaan dhufe kanatti makalaakiyaa inni ijaarrate jara sana jechuudha. Kanaaf Ansii fi Shimallis Abdiisaa walitti fidu. Komiin irraa qabu si badii kan qabu si Shimallis Abdiisaa hin komatin. Shimallis Abdiisaati. Ajajamaadha malee Shimallis Abdiisaa ajajuu miti. Takkaa waa ajajeen beeku Shimallis Abdiisaa. Ajaja Abiyyi galmaan gahuu malee. Yoo Abiyyi ajjeesi jedhe ajjeesuu. Yoo Abiyyi dhiisi jedhe dhiisuu. Yoo Abiyyi diigi jedhe diiguu. Yoo Abiyyi nyaadhu jedhe nyaachuu. Yoo Abiyyi rafi jedhe rafuu. Yoo Abiyyi jaartii kee faana rafi jedhe jaartii isaa faana rafuu. Yoo Abiyyi waan kana keessaa ittiin dubbatin Shimallis Abdiisaa waan tokko godhuu hin danda'u. Hin gowwoomin. Bakki dubbiin jirtu achi. Teesseeti Shimallis Abdiisaa abaaraa oolta. Shimallis Abdiisaa badii hin qabu. Namicha jiraa fi du'aa hunda lafa keessaa boolla keessaa ol kaasee sirna jalaatiin deemu kanatu ijji kee argu. Minilikiin lubbuudhaan deemu kanatu ijji kee argu. Hayila Sillaaseetu ijji kee argu. Dargiitu ijji kee argu. Osoo Mallasaa ijji kee argu. Isa hin gowwoomin. Jiru lubbuudhaan ni jiranii yeroodhaaf dalagaatti jiran. Kanaaf akkasii tolikii waaqeffataa hundaafidha. Maaliif jennaani wanti amma deemamaa jiru gabaabumatti jibba maskiidaati osoo hin taane karaa ittiin siyaasa babal'isan karaa ittiin qoqqooddaa uummata Oromoo gidduutti fidanidha. As sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo baay'ee ilmaan Oromoo amantiidhaan walii hin qoodani. Har'a garuu akka isaan amantii wal qoodanii fi siyaasa babal'ifachuuf jedhaniiti namoonni kun jechuudha. Kanaafiyyuu inni har'a maskiida diige inni har'a nuti amma maatii tokko keessa taanee obbolaa waaqeffataa musliimaa jira, ortodoksiinis jira, pheenxeenis jira. Yeroo kanatti maatii tokko keessaati namni guyyaa tokko amantiidhaan walitti dubbatu hin jiru. Har'a garuu sun akka qoqqooddaan amantii dhufuufidha. Siyaasa isaanii babal'ifachuufidha. Akkuma ati sila jechaa turte jalqabaa kaasee gadhumaatti dhaggeeffachaa ture. Siidaa reeffa bara meeqa waggaa 27 Finfinnee keessa taa'ee dhaqanii bittimsanii Finfinneen babal'isanii amma amantii ilmaan Oromoo balleessan. Siidaa Minilik waggaa meeqa ilmaan Oromoo irra taa'ee dhiiga ilmaan Oromoo dhugu 4 kiiloo keessaa dhaqanii balleessanii. Kanaafuu ilmaan Oromoo amantii garaa hordoftan hundi keessan dhugaa dubbachuuf akka ilma Oromoo tokkotti wanti har'a taateen Finfinnee keessatti ta'e hedduu natti dhaga'ameera. Wanti har'a Shaashamannee keessatti ta'e hedduu natti dhaga'ameera. Kanaafi azalli deemtanii waan adda addaa koomenti harammaa gaafataa ture namni tokko koomenti hin deemne arguu dhabe miti. Yaada kiyya ibsataa jira malee yaada fudhataa hin jiru. Si galee yaaduma kan waan abbaan waan fire haatan. Okay, ani yaada kiyyadha kan hin dubbachuu barbaadu. Kanaafi wanti isin gochuu qabdan hundi keessanuu dhimma taatee ta'aa jiru kana otoo amantii waliin qoodiini sagalee ta'uun nurra jiraataa jechuudha. Dhimma saba kanaa amantii saba kanaaf sagalee ta'uun nurra jiraataa dhaamsaan qabu kanuma galatoma. Galatoma daqiiqaa lama qabdanii amma Israa'eelonni intala baadiyyaatti jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota aftaalaamtoota asiidha. Akkuma ta'etti amantiin keenya lubbuu keenya gataateetiin lubbuu keenya oli lubbuu keenya caalaa amantii keenya jaalanna amantii keenya wareegama. Ammoo kana amantiin keenya nu gadi miti nu oli. Fi waan kana osoo callisnee teenyee ilaalu osoo hin ta'in akka jirutti kaanee dhaabbannee furmaata tokko taanee argamnee furmaata itti laachuudha. Amma asliin dubbatee boru karaa biraa akka deemu miti. Itti tattaafannee hanga maskiinni keenya quraana keenya nuuf kabajamutti waan kana guyyaarraa kaanee yoo dubbannee guyyaarraa kaanee hojii godhannee hanga furmaata argannutti usuu hin qabnudha yaadna keenya. Tokko ta'uu nurraa barbaachisa.
Thank you. Abu أنا يا مقال كذا أيمن أرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلانك يا رب ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها لآيات نتوفى. الدنيا كان رتي نمني ظلمي دلج نمني لبو سامي دين نوجد نما مسجد ربي كيست أكا مقار ربي نداومني في أكاس مسجد ربي بلس سوف ديم إرّا نمني لبو سابا ليس لبو في قلافته نوجد ربي نما قافته مسجد ربي نمني قلافته وكعب مفرد اللي أتو فدو من تفري أكباتو فدو عنقو في تصفته مفرد في اللي أتاتو الدنيا تنرى نمني أكاس لبو سا قلافته نجر هي هذا التنقاف من الزيناوي نوايا كاناتي والكباتي ويا من تأتي نقطة وعادته عبارة تربان تقول رنتار نجالين ربي متى كبيدين سانكو فلله سنتين ربي وصابان فدله رفي ربي من وفين إجتا كوانا من مرو بيكو قافا قرآن كيسة سورة الفيل تاريخ المرو وكان بينتا قافا وري أبرها بيتي من ربي ديغنيرن جنان ديغا نكن مغاونا تفكادا غرو اسا دير سوف دي مكار كايوتي ومارا فوقا بوادا جنان دوبا بيتي ربي أبا كبتي كبين جنمني أوفتو أبا كبين سن أوفتو كبا بيتي ربي غرو أبا كبتي ربين زمن سيرا كاسي إلا أغا فتحي مكاتي هكا رسولا قلتي إلا أغا قطي جرتي ربين وفيه هكتي أصلت يوبا ربي إنه ملالوف ملي ملكنا يجون إيقاتو واللاليتي متي أما وانه وانهم تجعل غافي نمتو وانهم تكو غافي نمنكو حاجة مسجد دي دمي سدي دي مرة دي كامي جالسينس كي نكون معرف فقط أن نانقل لدو ربتي ربنا وانت توقف أما بار قرار إباني كذا إفدنسي رجاء كبتابا أنكابو أنا ما ضبوني أقول جولك كوبي كابتروني أقول دو بنيو أقول يا ريف كنا كذا ربا كأوم akkuma carraa ta'e nama guddaan sheekatiin dubbisee jechuudha ragaa qabatamaan qabu karoora isaanii masjiida bara qixxee dhigeen 130 diiguufi. Amma akka karoora isaaniitti gara meeqaame masjiida 130 digdami diiganii 107 tafe gara injaan mara malee beeksine bara. Garaa miti isaaniif gara diiguuf deemanii bara malee. Diidami qofa akka hin seenne amma warri haga gaafin keenya deemuu masjiidni keenya ijaaramu jettanii ganaa hin diine diidami torba qofa diiganii ka diiguu hedaan masjiida karoora keessa kakaayatan masjiida 130. Diidami sadi diiganii 107 tu'ame ganaa itti fufa akkasitti dhaabbatanii haasotanii ganaa diiguuf deeman ammallee. دوبا أسرت ربي وان تكو قومي تكو ربي هو بلسو يدو وهين تكو واي كاسا وروت كان دور على ربي وان موفقات عن نمني وكوفي فرعون قاف كوفي وانا سودا بكيسة تريد أنا ربكم الأعلى جدي يجون نعمة ربي سرت له لتشوفت ولا عليه جنان دوبا أنا ربكم الأعلى تريد أنا رب ما همتك رب ما همته تجاه جناني كما من ساق سبدة ربي نسب الليسي أما أسرع ولا من ربي هو قبول لو كاغلا كوف ديماني سانس كاغلا كوف ديماني موتومان نواسينون دمتي قالوا حال أما إنسان تيفهم كل الدنيا رتكا تفي سدركا هاغنا جو تفي هاغنا تكان غير غاف مسجد تكروغا مسجد تكروغا دي كمه مسجد تكوسون دي كمه ابسكنني اكو من مفنتي ابسكنني وانا كاناتي لفكنت كني جرا كان ماستر بلان تر بفجديدم دي بياني مغالا امه دچيرس كيتو كيس مغالا هاره نجدني مغالا من هاره مودي انت سمسر ربيان ملتو مارسين جرا برا انا جابسا لما فا اچيس مننا منتدي كان انجرت كأورثودوكس جرا كبينت جرا مننا منتدي كاتيميت كميشن جرا كلاكوس كابو كاثوليك جرا أورثودوكس جرا لاكوس كابو ككون هندينو انتو كامله واني مسجد ربي كفتي ديغمو فانانغال لي صدر تشلسي صدر كان لين انانغال لي اكي امتو من كينت تشلسي كولين اكبدا مالف جنان يو دوغا ربي تي مسجد ربي تفكان دابن تاتي ور ام جركون يون دابن تاتي ربي نو تشرانو ولسي امته برا كمسجد دابت ربي في دجو مالف جنان
كان لما ربنا كان ربنا جرام دبت وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم يو دينا ربي كذا قالتن يو دينا ربي جتم سورة بدن يو ما ربي جتم سورة بدن جرا ربين إسم دچرا بللسي دچرا اسم بللسي أمة برابا كبوسا جرا أمة كيسني ديوسن دين كوني ديوسن مارا يو تنا مارا ناقا ربي نارا في ستي وان تكو مرر جرا غرو مرين أصو أولما ناقص غورا مدرو جو أصو ور سراك إجازة تجو لا لندرو جراني وان تكو كوني دبتون دوار بتن الفاتح كان هم تفرع واحد بيكو كم واحد تجرا ما عرف جنانين لو قاعدا أمير في الجلد يموانجو قالوا أمير لنا مدرج وفي أمو أمير كان المقصود من ذكر نرد كما تقول بيجو كراك منو أتوتي ونكون دينا ربتي دينا كي يكيد كلام مراتيجو مالي لك إسانو وأستاذ منو أكنا تاني جراني يقولوا فهمتوا أكنا جراني جراني وكتا أمتاتي ربي نو في إسان اللي ولمان هلاكج أكنا تون كابو كنا فم منك إن حال كيس جرهم لفا الربا دمكو كمنا الربا كيس جرا دوار بيت مسجد سوام براتي مت يوم وتمان دي مت ديفا مغا سيكا إجارتاتي كبسونا كارن لفا كاتيجو وني والشورة تنجر تو الدنيا تلات نمني دينا في ترى وني جالو تنجو مرة ربي ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جران الدنيا تلات دجين ترى كوجب تو دجين ترى جالو تنجو تشين كله مسجد ربي ترى الرجيم تو نمو غبايا ده موتمان غبايا إجارتي مسجد ربي بلسو وانا بريفاتشيس دچي ربين فارس دچي كله منك هي دچين جالس دچي دارك مسجد ربي تمستكيه وصولي ده بتاجو مسجد ربي دي غني دچي ربي جيبو تكيسن نمني والهاتو تزينان كيسن تلقم توني ميك فساني ميك هنا كيسن ديمو مغانا كسي جاريچون كوني نوفينه دكينا انا قرارا وتمو نوفيس دكينا غدادا محمدن داني ودغو برباچسا ergama rabbi alayhi salatu wasalam hunda udamani jirani obsi danga qaba garu obsi bakara madina rabbi tan dhufan kun wa makamu kesattu yudu ille namni shahideta wa makami fuata waju namni kenna gaba makamu kesattu qopawu qabtawu qaba inshallah sitte ndeeradu ana kadinga taare so wala fajiru sadege fadetu an salata deynam debe yura salatu tanamul nagaar tasamaf sir gadde hada billahi tawfiq jazakallahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asli شران سيمتي شراني قوى شراني منيرة هذا منيرة اوكي ابشر قالت دكتور اسلي قيا ربي دكتور اسلي الرمانة تاتي تكان انت الرمانة تاتي قالت امي سغلي خيني مفتو بيتي باين سغلتهم فدا duraan dursee durarratti waan hin jechuu barbaadu ummata islaamaatiin ergaan qabanii masgiidni arra diigamuu jiru kuni masgiida islaamaati maaliif ustanii islaamni hundinuu bakka takka haatanii hogguu inanuraalchisu akkanatti wanni itti noggaa laallu biitti teenya Filistiinii ta'uu deemti haala kanaan nuti oromummaa caalaa amantii teenyaaf dhumnee dhabamna. Amma dura namallee nu raajjeessan waan beekamu godhannu hidhannu dararan laaftu laaluu turre har'a ammoo dhumnee itti dhabamna akka asii nu baanu ijaalloon teenya badduu sakaraanni keenya kan fedheewu amantiirraa ibduuba hin deebinu dhalaa fi dhiiraanuu amantiirraa hin deebinu amantiin teenya ija gurraattii keessaatii asumaan ergaa Soomaaliifis Arabaafis sanyii hunda warra Islaama Mahammad ta'ee fi masgiida keenya kana akka nuti naa dhaabbattanii ijoolleen afaan beektan afaan hundaanuu akkas irratti hirmaattanii sagalee nuuf taatan asumaan ergaa keessanii dabarsaa hallammadaa har'a masgiida islaamaatu diigamu jira boru amantii biraa irrattis gaggeessuuf deemanii warri amantii biraa qabdanis akka nutti hin gammanne waan irra nurra ga'e kun isinirraas ga'uuf ta'a nutti kan gammanne asumaan ergaa kiyya galatooma ijoolleen teenya warri dhageettii qabdan hundinuu akkuma asli kanatti sagalee waliif taane hanga qabeenya keenya masgiidni keenya bakka itti nuuf deebi'utti akka waan biraa ajandaa godhatanii hinaasoyne asumaan ergaa Muniiraa fi galatooma asli keenyaa galatooma. Thank you Muniira. Carraan amma hennu Mubaarak. Ume. Waye doktor. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata keenya. Abaa jannati reebamma. Reeba zake zati wa wai ka zati ba ta da Allah. Assalamu alaikum. Yo da gokoru ba. Sheshe ga mute ko da mare ha safna. Yo da gokoru ba reeba sa ke zati ososi walin barindu al-imam mel sahiba abban nama masjidati atasirati da wallahi ta olta.
والله Kana jechuun waan ati gootu amantiin teenya wal faalla achirra dhaabbadhuutiin haasa'e ergaa qabu dabarsine. ani ergaanan qabu hundi waanan dubbadhu caalaatti atoo dubbattee kaate galuma barbaachifnaanuma calluma jedhanii magalee malee waan dubbatamuu qabu ol waanan dubbachuu danda'u yookiin waanan dubbadhe jedhee ol dubbatteetta. Garuu immoo wannan itti dabalu yoo jiraate rakkisaadha waa'ee Itoophiyaa kan dubbachuun xiqqoo rakkisaadha kun viidiyoo baaraa. Leegaa tokko moo lama qaba. Jiruma akka fayyadamaa bani. Itoophiyaan akka yaada kootitti waa lamatti ijaarame. Biyyi Itoophiyaa sun walguma durii hundeensaa waa lamatti ijaarame. Tokko amantaa musliimaa irratti ol ba'ee ijaarame. Lama saba Oromoo irratti ol ba'ee ijaarame. Kullamman dhugaa jirtu ol ilaalee gad ilaalee kanan lafa kaa'ee taa'aa jira. Maaliifi akkuma argitu Oromoon baruma baraan abbaan barbaade yoo bulche abbaan barbaade yoo dhufe ilma abbaa gadaa ilma abbaa maali jedhamee harki rukutamee fi yeroo dhaqee masaraa galee jedhe Oromoon boo'uu hin dhiisu. Oromoo boochisuu hin dhiisu. Oromoo cunqursuu hin dhiisu. Deebiin immoo muslimni walumaa galatti durii kaasee akka addaatti biyya akka nama biyya lammii lammaffaa akka nu baqannee biyya namaa keessa jiru kana bakka kanatti ilaalama Itoophiyaa keessatti. Kanaaf wanni kun waan hundeedhaaf durii kaasee deemaa dhufe waan ta'eef namaaf haaraa ta'e malee wanni kana takabbaluu deelama. Muslimnis Oromoonis waan kana simachuu didi. Namichatti rakkina dide beektaa nan xumura nan gabaabsa. Namichatti rakkina baruu dide. Tasuma rakkina baruu dide. As gora achi gora rakkina wal baruu dide. Rakkatee bana waa himtu qaallu tonqaayii jedhan sana dhaqe jedhani. Mana tonqaayii dhaqee yaa namicha jedhe rakkoo guddaa qaba naaf hiiktaa naan maali rakkoon kee jedhani. Kana rakkadhee waa hundi bakka rakkataa rakkootiin jiru biyya lafaata jedhe. Baradhees na rakkadha. Taa'ees na rakkadha. Nagadees na rakkadha. Rakkataa irraa jalaati. Maal naa wayyaa jennaan waa'imtuun kun araadaadha miti. Kun tasfaa kutaadha jettee abdii guuteera kun bakka kana booddee otuma qabaate iyyuu rakkataa jedhee sammuu isaa amansiiseera waan ta'eef kanaan hojjechuun qaba jettee araadaadhaan jedhanii koo harka caalaan jira kijibu. Maal jetteeni umriin kee beekennaan 35 jedhe. Waggaa 15 obseenna. Allahu akbar. Waggaa 35 iyyuu nan obseenii waggaa 15 obsuu dadhabaa jedhe namichi jarjaree. Waggaa 35 obseen jiraadhee waggaa 15 obsuu dadhabaa miti. Kana naa dhiisi nan obsaa jedhe. Sana booddee hoo jedheeni. Maal yoo jedheen gaariidha amma waa himtichi kun. Sana booddee immoo jedheen siif darban jenneeni. Bartee jiraatta. Rakkinaa wal bartee ati rakkina bartee rakkinni si baree wal kabajanii jiraattu akka jedhanii si galee isa kana ta'e. Waa lama keessaa tokko. Akka uummata Oromootti ani hin beeku Allahu alam warri du'anii darban warri dur Rabbi jara rahmataatiin jala laalu jara abbaa gadaa waa qoguutu addeebi'anii deebi'uun hin jirtu malee yoo addeebi'anii masaraa galanii bulchanii naan qajeele hin beeku malee andaloon namaa kun dhaqee masaraa galee waa uummata Oromoo kana dhibbaan dhibbatti gaaffii deebisaati. Jarri ammaa kun immoo adda alhamdulillahi rabbil alamin ammas nan deeggarsiisin nan mormisiisi yaa rabbi. Callisee ta'a jira na beektaati durii kaase. Ammas hin mormu hin deeggaru obbo callumee jaallala. Warri mormaa ture torban darbe keessa abbichuu koo jira ture. Callisee laala yeroo sana itti makanneen. Namichi see bulchitoonni yeroo ammaa Itoophiyaa bulchaa jiran keessattuu ilmaan Oromoo. Xiyyeeffadhe keessattuu ilmaan Oromoo warri ofiin jedhanu abboo iddee qaban hin jiru mucaatu si nama harka lakkana sirkaa mucaatu akka intanaa wayi locaa. Yeroo asii baqassanii hodhanii gamaan baasan ati gammaddee wii ilma abbaa gadaati ilmaan abbaa gadaati itti gammaddee jettee immoo
أسيني مور فريتا ساسكا ربي جل فتر ساسو أنا ما تكلم تيجي تربية تربية وانا من نلقى تنبيه كون كم ناترو من بلشوني لا جناترو من جيبه مومس شيطان سافر تيجي ترى خنا جناني بيتو كاجا لتري جبتني متى أورمو في إسلام على تجارة كان مو يوغا دي فاجينيا أكرت تجتبي غادي فاجينيا من رمس ولي غني على قالوا مسلمس ولي غني على والغلشو والنبرا تكنجرون جرا غلطوا مع الفادا أنتم ردي يا دكتور وانا نبرد غلطوا يلا فديرو ويلكم بغنا جاي انغارا ميديا كيتي دبته انغافا اباس توكي ويلكم باك وجاء تشهد أتمنى يقولون أراكم يا أروتي جال فديلون هنگافا نميرو جال كواتي في وانا مثل صدق أجتني نون أرف تنكنا يوني ما نجام ويتني ديما نبرتي وري هارنتك جلال جلال فديريا كنا mucaa jabaa qeerroo lafaa dhufaa Oromoon qabdu keessaa nama jabaa tokko Afnaan wal baraanii nama tiktookii Thank you. Galaton. akka Oromoo dhuftu qooda guddaa shoora guddaa taphataa ture gaafa isaan tiktaak irra turan. Namni hundi gabayaa maraattotaa jedhee arrabsaa ture duula meeqa dandamateeti nama nu hunda kenna asitti fide qooda walii kaayuun inni asliin abbaan qabu haqa guddaa qooda leenca qaba Oromoo gara tiktookii kanatti bu'aa isaatiin itti sagalee walii ta'aa jirra. Bu'aa isaatiin itti rakkataa kenna meeqa gargaaraa turre kana lubbuu nama harka baate ummata kenna qaama nu biraa dhabamullee bu'aa isaatiin jechuudha. Itti fufi fadhiiluu agarma warra sin beekne barsiisuu fi akka nama hiriyaa. Galatoom baleessa kiyya asli. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Baleeyyan kiyya hundi keessanuu wallahi zabanul akhir keessa jirra jechuun waan callisuun nama dhibuudha. Callistee cusuun dandeessu dubbatteetis zabana humaa fiduu hin dandeenyarra geenye. Wanni inni naan sodaa qabu rasuulli alayhi salaatu wassalaam sayaati zamaanun alaa ummatii jee hadiisa gaafasa rasuulli jeesaniitu amma nurratti ta'u jira jeetiin sodaadha. Kan obboleessi keeka muslimaas dura du'u jiru haajaan qabneef namni kan masgiida rabbii diigamu jiru namni haajaan qabneef namni usee cal jee laafisee ilaale. Wallahi niin ajaa'ibee ta'a useetumaan laalu jira sooshaal miidiyaa kana. Gaafa masgiinni kililii amaaraa keessatti akkasi gubate sun ummanni guutuun hoo ijee bakka takkaa ka'e. Har'a garuu gisee Oromiyaa keessatti wallahi namuma hanga muraasaatu asli. Harku jirraa namuma hanga muraasaa waan kana dhahee dubbachuu jira. Namuu laafisee ilaale. Yaa akhi obboleeyyan kiyya zabanul aakhir. Wallahi hadiisa rasuulli jeesaniitu amma nurratti ta'u jira. Kan ummanni keenya maateeriyaalii uffataa fi maallaqa inni qabuu fi jireenya gaarii jiraachuu malee du'a sodaatu jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya. Zabana kana keessa rabbi najaanu haa baasu masgiida rabbiitii diigamu obsinee taa'uun ni ulfaata bakka dandeessanii afaan beeytaniin waan kana miidiyaa rabbaasaa addunyaan haa agartuu sheer goona gabaabinumatti gaaf tokko jaan Oromoon gisee maqmaqtu nama lama kan wal bira rafu jiru tokko waraabessi miila qabee jaa miila kana qardadam godhee nyaachuu eegale. Sani boo maaltu kana jaayannaan usii waraabessaa miila kiyya nyaachuu jiraa jeenja akkasi obboleeyyan kiyya. Odoon ma akkana usnuuti booda ammaas dirqitti akka chaayinaa keessatti isinii soommana qabu soommana isin fursiisuu jiraatan jechuu karaa irratti hijaaba karaa irraa nurraa fuudhuu jiraatan jechuu manneen barnootaa hedduu keessatti obboleeyyan keenya ka shamarranii barachuu hin dandeenye hijaaba irraa fuudhan salaatuu hin danda'an masgiida keessas hijaaba irraa fuudhan guyyaa jimmataa ni beekne gaafa ijoollee salaannee gisee dhufne ulaan cufuu turan obboleeyyan keenya hanga yoom mililik gaafa dura harar seenu masgiida guddaa harar diigee mataskaana tijaari ilaa amma mataskaana abbootaa san jira. Yaa akhi inaf wallahi billah alaykum. Sagalee walii taane waan dandeenyu goone wanni kun akka dhaabbachuu qabu hatattamaan akka agartee mirraaf duuba deebi'uu qaban goosisuu danda'uudha qabna. Haasoo dheeraa danda'u galatoomii aslii kiyya carraanaa kan nuuqeetiif hundi keessanuu galatoomaa obboleeyyan kiyya hedduun isin jaaladhaan galumaan jaan. Galatoma ambe azuma nama Sheikh Abdul Razak Jamal Dr. Abdul Ifama iticha rusume nama yero tulale sa Oromo sochosa ture media TikTok kana keessummaadha iticha rusume isin family welcome iticha tole galatoomi asli akkam jirtu hundi keessanii dhimmoota akka warratti
yaada kennuufi kan hin seene kan dhagaatti jirtan kun itichaadha. Sagaleen kun dhagama yoo ta'e waan muraasan qaba, dhaamsa muraasan qaba. Tokko ani hordofaa amantaa islaamaadhaa miti garuu miidhaan obboloota koo islaamaarra ga'u anaan akka nama tokkotti natti dhagama. Inni kun sirrii miti dogongorallee isa kanan beeksuu barbaada jalqabarratti. Inni kan biroo yogguu dhimmi kun akkasitti ka'u gariin keenya akka dhimma islaamaa goonee gaafa amantaan islaamaadhaa gadi qabamu akka kan keenya tokko faayidaa argamsiise tokkotti warri yaannu ilaalcha akkasii keessaa bahuu danda'uu qabna deeyyaadha. Maaliif namoonni ammas caqasaatti jiranii warra hordoftoota amantaa islaamaa qofa jedhee hin yaadu namoota hedduutu caqasaatti jira waan ta'eef inni kun osoo sirreeffama ta'e jedhee yaada. Namni kam saba garaagaraa ta'uu danda'a, ideoloojii siyaasaa adda addaa qabaachuu danda'a ta'a. Haa ta'u garuu akka walootti dhimmi deemaatti jiru kun dhimma garee amantii kanaadha jennee kaasuun inni kun dogongora, inni kun sirreeffamuu qaban jedha. Kabiroo immoo dhimmi kun dhimma mootummaa deeggaruu dhiisuu miti. Ani sirna dhufee darbu baay'ee deeggaruudhaan baay'ee hin beekamu. Garuu dhugaan Oromoo iddoo akka argatu hin barbaada yoomiyyuu jaarmiyaa siyaasaa kam keessa hin jiru. Ta'us garuu waan dhugaan lafarra akka jiraatu hin barbaada. Oromoof qofa otoo hin taane sabaaf sablammiifis akkuma sana akka jiraatu hin barbaada. Jalqabatti ani akka nama dhuunfaatti waan mootummaan maaster pilaanii jedhee gara jalqabaa irratti dhiyeesse sana yaada shaggar nan jaalladhan ture. Haa ta'u garuu wanni amma ta'e garuu dogongoradha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan konstituushinii yoo fudhanne ani nama seeraa miti garuu baay'een keenya barnoota lammummaa fi amala gaarii baranne keessatti yoo yaadattu ta'e boqonnaa 11 qaba wanti kun yeroo fudhadhe naaf kolchi. Isa keessaa yoo fudhanne keeyyenni 11ffaan yookiis article 11 kan jennu the separation between state and religion kan jedhu kaa jechuun kana jechuun mootummaa fi amantaan adda adda ta'uu isaa kaa. Amma